Hawaasni godina Baalee, Booranaa fi Gujii Lixaa kennuu malee hiixatanii fudhachuu hin beekne aanaalee tokko tokkotti sababa hongeen dheeratiin rakkoof saaxilamee deeggarsa lammiisaa eeguu erga eegalee torbanoonni darbaniiru. Hongee sababa dheerachuun bonni dhufeen rakkoolee mudate hirbuuf dhaabbileen garaagaraa tola ooltonnii fi namoonni dhuunfaan hawaasa hongeen miidhame qaqqabuuf deeggarsa garaagaraa taasisaa jiru. Bakka hongeen mul'atetti deeggarsa garaagaraa taasisaa kan jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnees guyyaa irraa godinaalee Baalee lammaniif deeggarsaan qaqqabee jira. Jilli kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, Afyaa'ii Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahmaanii fi Afyaa'ii magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alqaadiriin durfamu godina Baalee lamaanitti lammiilee sababa hongeen miidhamaniif deeggarsa meeshaalee birrii miliyoona 78tti tilmaamamu qabachuun hawaasa godinaalee kanneeniin gahaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee godinni aadaa, duudhaa, gootummaa fi kennaa uumamaan beekamu rakkoof saaxilamuun keessoo keenya waan miidheef waan dandeenyuun jiraattota magaalichaa qindeessuun qabannee dhufne jedhan. Gootummaan uummata Baalee waraana qofaani miti yookaan qabsoo mirgaa fi faayidaa uummataa eegsisuu qofaani miti. Hojiidhaanis lafa bareedaa qaba. Namni hojjetee biyya jijjiiruu danda'u as jira. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni guddaan ni ta'a jennee amantaa qabna. Har'a isin biratti kan argamne jajjabaadhaa, isin waliin jirra. Kan rakkate isin qofaa miti. Rakkinni kun waggaa isin dhaqqabuun hundatti dhaga'ama. Rakkoo keenya jennee afaaniin dubbachuu qofa osoo hin taane rakkoo keenya ta'uu immoo dhuguma kan nutti dhaga'ame ta'uu waan qabnu qabannee si wajjin dhaabbachuu fi yeroo rakkoo kana wal keessa ceena jennee ergaa kana dabarsuudhaaf. Deeggarsi lammiilee kanneeniif taasifamu kun baajata mootummaarraa osoo hin taane jiraattota magaalaa Finfinnee quuqama lammiilee qabanirraa kan walitti qabame ta'us aadde Adaanech himaniiru. Qabeenya kana waggaa walitti qabnee isiniin dhaqqabsiisnu baajata mootummaa magaalaa Finfinnee irraa kaasneetii miti kan isin bira dhaqqabne. Uummata qabdu. Uummata si wajjin dhaabbatu, uummata sin jaalatu, uummata rakkoon kun rakkoo kiyya jedhee too amanu. Ji'oottan lamaan darban kana keessa godinaalee kana gargaaruu qabna innee erga waamicha gooneerraa jalqabee odoo addaan hin kutin hojii isaanii dhiisanii qabeenya kana walitti qabuudhaan kan nu wajjin dhaabbatan abbootii qabeenya magaalaa Finfinnee keessa jiranidha. Kutaaleen magaalaa kun abbootii qabeenya irraa, arjoomtota irraa, uummata magaalaa Finfinnee irraa walitti qabe. Kanaafuu ergaan har'a isiniin dhaqqabaa jirru uummata magaalaa Finfinneeti. Afyaa'iin Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahmaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee fageenyi osoo isan daangessin lammiilee rakkoof saaxilaman cina dhaabbachuuf tumsa taasisaa jiraniif galateeffataniiru. Kabajamtuun kantiibaan teenya uummata isiitiif waan qabduun qabeenyi guddaa fi xiqqaa miti fageenyi nan daangeessu uummata koo jidduutti argame isiniif hin jira isin cinaa hin jira jechuudhaan hoggansa isii wajjin mari'achuun abbootii qabeenyaa isii qindeessuun waan qabatte asitti qabattee dhiyaachuu qofa osoo hin taane gootummaa yeroo garaagaraa agarsiisaa turte asitti isin jidduutti argamuudhaan deeggarsa kana fakkaatu uummata keenyaaf waan nuuf taasisaniif maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaan galatoomfachuun barbaada. Bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakim Aliyyii fi bulchaan godina Baalee Ba'aa obbo Isheetuu Baqqalaa rakkinichi babal'achaa dhufuun lammiileenii fi beelladoonni deeggarsa barbaadan akka heddummatan taasisaa jiranii bulchiinsi magaalaa Finfinnee hundaaf haadha ta'uu waan argisiisaa jiruuf galanni maqaa uummataan qabnu jiraattota magaalaa Finfinneef haa qaqqabu jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee osoo ani jiruu Baaleen beela'u jechuudhaan akkuma duratti ka'e naannoo hundaa osoo deeggaraa jiranuu godinaalee Oromiyaa keessatti rakkatan hundaa bira dhaabbachaa osoo jiranuu Baalee dhimmi Baalee na ilaallata jechuudhaan haala yeroo wajjin ariitiin meeqa osoo jiru kabajamtuun aadde Adaanech Abeebee miseensota kaabinee ofii qabatanii deeggarsa kana fakkaatu qabatanii har'a Baalee biratti argamuun isaanii baay'ee kan nu gammachiisuu fi ulfinna guddaa kan isaanii qabnu ta'uu ibsuu barbaada. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee foontu fooniif dhiigaa. Hiddatu hiddaaf dhiigaa yoo funyaan dhahan ijji inimimmaa ijjin bo'aa. Dhuguma ani haati jabaas laafaas kan beela'es kan dheebotes yeroo inni beela'e yeroo inni dheebote bira dhaabatti gaafa inni rakkate bira dhaabatti jedhanii deeggarsa hangana baay'atu
deeggarsa rakkoo keenya giddugaleessa godhate nuu fidanii nutti dhufuu isaaniitiin ulfaadhaa galatoomaa baga nu yaadattan baga nu dhuftan jechuu ni barbaada. Deeggarsa taasifamaa jiru kana lammiilee rakkatan biraan ga'uu fi waan qabnu waliif qoonnee yeroo rakkoo kana tokkummaan dabarsuun murteessaa ta'uunis himameera.